Maaliif osoo gizee kaanitii waan argatan sana battala sanatti illee nyaachuu danda'u kadhatanii ta'anii jechuudha. Kanaaf sa'aatiin kun immoo sa'aatii soomiti. Soomii keessa jira. Maal godhu galgala naannoo sa'aatii 11 darbee 12tti deemaa jira. Hiikamuuf jira faxararra gahiira sa'aatiin jechuudha. Dhugaan isin jira garuu rifaatuun gaafsana rifadhee boo'an gaafsana yemmaan tasuma naa dhufe maaliif akka ta'e beeku hedduu takka garaan na bade. Kaza afaan Oromoo dubbachuu kosan gaafa dhagaan natti deemaniit inni darbamu kanaanu alaalatti gaafa laalaa ture dhala konan beela'e. Garuma duwwaattan soomaa ooles garuu amma qofa mangadarra argadhe nyaadhummoo nyaachuu hin dandeenye sooman jiraati. Meena hiiksisinaan jedhe dhugaan isin lafa lixuun dhabe nama guddaa baqa laalee jennaani garaan kona bade. Ana afaan Oromoo dubbachuu kosana qofa na argeef natti siiqee akkasitti natti himate namoonni kuuwwan waggaa bira darban summa jedhee bira darbaa ture. Dhugaa boorsaa kiyya keessaa birrii immoo sa'aatii kana keessatti jiila qaba baadheen deemu. Maaliif jennaan birrii baatanii deemuun hafeera akka qofaa birrii boorsaa keessatti hoo xiqqaate birrii 300 baay'eedha jedha namni baateen deemu. Maaliif silkii keessa irraa waan bittan meeshaas bitaa waan akka kuduraa midhaan kana yoo ta'e alatti tiraansfarii gootanii bitattu jechuudha. Moobaayilii baankingii fayyadamtanii bakka kamittuu suuqii hidhattanii dabarsitanii fudhattanii baatu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee waan hin jileefu maallaqa baadheen deemu akkasiiti jechuudha. Bakka waan birrii 30 caalle qofa kiisii koo keessa jira. Birrii 30 sa'aatii kanatti maal bitti yoo siin jedhe yoo daabboo bitteef sanaan ala waa tokko bituu hin dandeessu. Ashama harka fuudhe akkam jirtan hordoftoota jaalala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf hedduu jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam sa'a kana keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaatii namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama. Kan maamila koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa mee har'a waan kana dura irraa isinii dubbadhe akkasumas immoo namoota baay'eedhaan irratti simmootu amaloota babbadaa qabanii akkasin ta'inaa jedhee ijoollee shamaraa anumaa wal qabatee isin irraa isiniif dubbataa ture. Waan sana fidee dhufee iyyuu hin hojjenne akkasumatti ta'aa jira. Maaliif kana isiniin jala beektu namoota jechuudha. Waan gaggaarii waan adda addaa jirame sirriitti jechuudha. Waan maallaqa gurguddaa nama baasisu dharraasisa namoota kuuwwan. Namoota waan salphoo kana fuudhinaan jedhee simbira isaa dhufu mana keessaa dhufu jechuutti kun abaarsa dhugaa. Maaliif jennaani baay'ee tokko jechuudha waan hin taane baay'ee baqa maal jedhee kana jedhee irraa isiniifin immoo na garuu hin ulfaata. Haa ta'u malee immoo baguma waan akkas jira miti. Mucayyoo wayii maannaan jetti yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo namni garaatti baadhu sanatti keekii akkasuma immoo piizaa wantoota adda addaa na nyaachisaa ture jette. Mucayyoo sun garuu da'umsa irratti baay'ee rakkoo tokko natti fideetteerti. Kanaaf wantoota akkasii sana tasumayyuu hin jaaladhu. Kana durumayyuu hin jaaladhu. Kanaaf waan akkasii sana bagga gara koos hin fedhinis hin barbaannes jechuudha. Innaa minaan mucayyoo maalidha kuni namni nyaatu harrootatu nyaata jettee turte sun immoo kunoo isa kana akkuma argaa jirtanii namoonni baadiyyaatti guddatan hin beektan tarii minaan kun maal akka ta'e hin beektan jechuudha. Minaan kun gosa tokko bichaa miti akkasitti siqxanii ilaaluu hin dandeessan jechuudha. Gosawwan adda addaati of keessaa jechuudha gosa tokko qofa miti. Kanaaf kaza mucayyittiin minaan kana namni nyaatu harroota sun nyaata gaafa isheen jettu qallaala tokko illee hirrifanne keessattuu immoo naannawaa itti guddadhechi minaan kana turrasaa bara waan yeroo dafee roobee jechuudha. Minaan kanatu sirriitti akka malee ta'a baqa qoqqeetaa gosawwan garaagaraa zangaada jedhama mishingaa gosa baay'ee qaba midhaan agadaa ta'e jechuudha. Naannawaa keenya baay'inatti inni ta'u kunoo isuma amma isinitti agarsiisaa jiru kana isa akkasiiti.
Kanaaf kana maal gochuu heddaa naan jechuun keessan hin oolu amma. Maal gochuu heddaa maaliif soortaa jechuun keessan hin oolu. Mee maal akka fuudhinaan jedhes maalan akkan hojjechuu deemus walumaan laallaa. Namoonni baay'een immoo natti hin kolfinaa mana keessaan dhufa. Oolee bulee kun waan simbira hanqatuu miti isiniin jechuu barbaadeetanii. Egaa mi'a amma qulqulleessinee waan kanatti dabalamus fidee waliin maal akkan hojjedhu isin agarsiisaa jechuudha. Inni nani akkana godhuuf mata cita qaba. Mata cita isa jedhamu gizee dhaamuuf haaratti yoo hin qulqullaa'ini akkasitti intinii godhata jechuudha. Isa kana immoo maal gootanii walitti qusattanii yeroo biraa yeroo ayyaanaas haa ta'u yeroo kamiyyuu farsoo hojjechuu hin dandeessa. Farsoon ta'a. Wantoota baay'eedhaaf oola. Innaa namoonni baadiyyaatti guddattan hin beektanii kana jedhee wanti nanirraa isin hubachiisuuf yaalu hin jiru. Kanaaf yeroo baay'ee akka dubara baadiyyaa akka shamara baadiyyaa takkatti bal'isaatii yaada isinin jechuu jaaladha. Namoonni kaleessuma dheengadda biyya arabaa deemtanii dudda koo laphee koo garaa koo jettanii waan akka sanaa dhiisaa. Tasumayyuu jechuudha. Amma kunoo akka kanatti qaaqqeessin agarsiisa. Kunoo akka kanatti qulqulleesseera jechuudha agartanii midhaanichi isa kanaa amma qulqullaa'eera booda hoo maal akkan itti dabalu walumaan laallaa jechuudha. Amma immoo waan biraa fidee dhufeera maalidha inni immoo kanas namni beektanii kunoo isa kanallee kuni baadiyyaadhaa dhufee xiqqoo ishii suuraa hin qaba nan soraa jechuudha kanas amma xiqqoo ishii kunillee soraa qaba. Maalin jechuun keessan hin oolu kun immoo akkuma argaa jirtan shumburaadha jechuudha isa baadiyyaadha dhufee guuraa qaba kuni keessaa guuree xummuree jechuudha. Kanaaf walumaa galatti namoonni baay'een keessatti kolfuu dandeessan akkamitti waan akkasii kajeelsisee midhaamina jechuun keessan hin ooltanii kaan keessa darbaatii dhugaan isiniin jedha. Jira waan nyaatamuudha hin mallee jechuudha maaliif doktora gaafadheennaa sirrii miti nyaatini naan jedhee angaruu sa'aatii sanatti fuudhi sababa naa ollate ta'eef nyaadheera. Garuu isa dogoggorteertaa lammaffaa immoo itti deebiin naan jedhee. Innaa maaliif jennaan baqa waan normaalii yeroo hundaa namni kun waan iyyuu fayyadamu dhiisati waan tokko waan namni hin fayyadamne jechuudha waan agirgootii addaatiif ooluu danda'u waan faayidaa addaatiif ooluu danda'u iyyuu fuudhi isiniin jechuu danda'a isin qajeelchisuu danda'a isin jechuu barbaadanii. Innaa hin beeku. An kana dura garuu waan akkasii nagarre tasumayyuu jechuudha. Tasuma jechuudha. Maaliif namoonni baay'een siif haaraa miti akkamitti akkas jettee jechuu dandeessan haaraa miti.
Isinitti meera turtii waggaa 8 moo 10 booda ta'uu isaati kuni. Garuu sa'aatii sanatti waa tokko jechuudha. Akka ammaa kana wanti tokko tasumayyuu natti hin dhaga'amne osoo natti hin dhaga'amin dabarsee jechuudha. Garuu chaansiidha beektanii wanti hundumtuu gizee tokko si mudata gizee tokko si mudachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef. Innaa obboleewwan kiyyaa osoo akka namoota kuwwanii waan gaggaarii jechuudha. Beeksisa waa maallaqa gurguddaa yeroo isin hin jedhu maaliif mucayyoo wayii dhiyoo kanaa jechuudha. Soomidhuma garuu piizaan meeqa jedhee gaafadhee meeqaa sitti meeqa akkamitti gurguramu naan jedhee ani fayyadamee hin beeku takkaayyuu jechuudha. Hin jaaladhu sissa gurgurumayyuu badaa jechuudha. Innaa birrii 600 naan jetti. Beektan piizaa gizee akkasitti ishee takkitti jechuudha. Innaa baay'ee tokkoon ajaa'ibsiifadhe jechuudha. Biyya kanatti maallaqaan ala jiraatuun baay'ee ulfaata. Maallaqa yoo qabaattan qofa ka jiraachuu dandeessanii. Innaa maallaqa garuu mootu ofuma keessaniyyuu qabaattanii jechuudha. Hin beeku dhugaan isiniin jedha. Maaliif mangada gizeen deemu jechuudha. Mangada kanarra gizeen deemu maalan jedhe beektu yaa Rabbi guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko gaafa maallaqa of harkaan qabne nama rakkate natti hin fidinii jedha. Maaliif kana jette jechuun keessanii mudannoo dheengadda guyyaa 3 dura na mudate tokko jechuudha. Silkiin haasa'aa deema. Mana namaa naquuf deema. Silkii immoo haasa'aa deema. Silkii kana yeroo haasa'u jaarsa guddaa wayiiti. Umriin isaa baay'ee tokko nama guddaa jechuudha bakka. Amma afaan Oromoo dubbachuu koosan qofaan natti deeme malee namoonni baay'een ogaa bira darban nan laala nama kamittuyyuu harka qabuu isaa nagarre nama kamittuus immoo siiqee dubbachuu isaa nagarre fuuldura koo akka nama baay'ee dadhabee humnaa olitti ta'e beektanii akkasitti deemaa jira. Namni suni nama guddaadha isin jedheera musliima. Sa'aatii kanatti beektanii namni mangadarra baqa maaliif gaafa gamtuuf mangadarra ba'a malee namni amma kana gagga'u garuu osoo rakkachuus baate osoo kadhachuus baate isin jechisiisa. Innaa namni kuni gaafa deeman kana laal daddarbamaa deeman. Maaliif osoo gizee kaanitii waan argatan sana battala sanatti illee nyaachuu danda'u kadhatanii ta'anii jechuudha. Kanaaf sa'aatiin kun immoo sa'aatii soomiti. Soomii keessa jira. Maal godhu galgala naannoo sa'aatii 11 darbee 12tti deemaa jira. Hiikamuuf jira faxararra gahiira sa'aatiin jechuudha. Dhugaan isin jedhe garuu rifaatuun gaafa sana rifadhee boo'an gaafa sana himmaan tasuma naa dhufe maaliif akka ta'e hin beeku hedduu takka garaan na bade. Kaza afaan Oromoo dubbachuu koosan gaafa dhagaan natti deemaniit inni daddarbamu kanaanu alaalatti gaafa laalaa ture dhala koo nan beela'e. Garuu maduwaattan soomaa ooles garuu amma qofa mangadarra argadhe nyaadhummoo nyaachuu hin dandeenye soomaan jiraati. Mee na hiiksisi naan jedhe dhugaan isin jedhe lafa lixuun dhabe nama guddaa baqa. Laalee jennaani garaan kun nabade. Ana afaan Oromoo dubbachuu koo sana qofa na argeef natti siiqee akkasitti natti himate. Namoonni kuuwwan waggaa bira darban summa jedhee bira darbaa ture. Dhugaa boorsaa kiyya keessa birrii immoo sa'aatii kana keessatti jiila qaba baay'een deemu. Maaliif jennaan birrii baatanii deemuun hafeera akka qofaa birrii boorsaa keessatti yoo xiqqaate birrii 300 baay'eedha jedha namni baatee deemu. Maaliif silkii keessa irraa waan bittan meeshaas bitaa waan akka kuduraa midhaan kana yoo ta'e alatti tiraansifarii gootanii bitattu jechuudha. Moobaayilii baankingii fayyadamtanii bakka kamittuu suuqii hidhattanii dabarsitanii fudhattanii baatu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee waan hin jileef maallaqa baay'een deemu akkasitti jechuudha. Bakka waan birrii 30 caalle qofa keessi koo keessa jira. Birrii 30 sa'aatii kanatti maal bitti yoo isin jedhe yoo daabboo bitteef sanaan ala waa tokko bituu hin dandeessu. Imimmaan tokko sanarra yaa'e garuu imboo hin dhala koo rakkoo waa baay'ee nama gooti. Afaan tana silaaleetu man dubbii ati afaan teenya dubbachuu si arginaanan sitti siiqe an nama arsiiti naan jedhan. Laali dhugaan isiniin jedha. Inni wayyummaan akkatti narra yaa'een beeku nama guddaa. Ijoolleen qabdanii ijoolleen qabu naan jedhan. Birrii 30 san kiisi keessa jirtu baaseen kenneefi achi isaan irraa siiqee maalan jedhe yaa Waaqayyo gizeen amma tanallee waan taate saantiba lamallee sadillee yoo taate gizeen of harkaan qabne nama rakkataa akkanaa kana natti hin fidiin hin jedhe. Isin jechisiisas immoo maaliif kana hunda haasofte jechuun keessaniin oolu. Dhugaan isiniin jedha gaafa dhuftanii keessa geessanii agartanii waa baay'ee jechuu dandeessan. Keessattuu karaa mangada deemuu baay'ee tokko isin dhiphisa. Hin cannaqamtan haadholiin daa'ima 3 4 araasii akkasitti baatanii taa'u garaan keessan ishee jedhee bira isiniin darbu.
Inni amma nu miidiyaa kanarratti agarru argaa turre namoonni nama gargaare minaa waggaa jedhan argaa turre inni salphaadha. Inni dhuftanii asitti ijaan agartan immoo baay'ee tokko ulfaata. Kanaaf obboleewwan kiyya maaliif hin kana isiniin jedhee waa'ee maallaqaa kuni widdiidha suni widdii miti irraan isiniif kaase. Kanaaf yeroo kam keessattiyyuu waaqayyoon galateeffadhaa. Fayyaa qabaattanii hojjechuu dandeessanii. Maatiin keessan kabajamanii qe'ee isaaniitti irra jiraachuu isaaniitiyyuu waaqa keessan galateeffadhaa. Fayyaa isinii qabaatanii bakka jiran sanatti nagaa qabaatanii isinii jiraachuu isaaniitti waaqa galateeffadhaa. Waaqayyo yommuu yoo isin jaalate maatii keessan hin rakkisin. Dhugaan isinii jedha maatiin keessan rakkatanii bakka waanuma fi nama gurguddaa kan rakkateetuma karaa irratti arguu wanti amma sana nama gaddisiisu sana caalaa waa tokko yoo hin jiru. Egaa obboleewwan kiyyaa asumaan gara biraatitu ceewaa baay'ee isinitti haasa'ee jira. Kanaaf amma shumburaa kana keessas guurradhee xumuree jira. Akkuma argaa jirtan kunoo akkas fakkaata. Dhumarra hojjedhee xumuree maal akka fakkaate fidee dura keessanitti jechuudha. Midhaanuma akkamiis dharraasise jechuun keessan hin oolanii kuuwwan keessan immoo warri beektan hin beektanii warri hin beekine maali jechuun keessan hin oolu. Kazaa gaafa bishaatee fidee dhufee walumaan kan nyaannu kan isitti agarsiisu ta'a. Na egaa ammallee kun akkuma kanatti hin ta'u isa duraa sunis xiqqoo biyyee waan qabuuf namni miicaa hin laallame. Badde bishaan moo qoxaarii cufte isi bakkaan tuttuqiniin baddeen jirtu turtee dhufaarti hin banne ammayyuu turtee dhufaarti kunoo turtee bu'aatti. Akkas fakkaata obboleewwan kiyyaa egaa dhuma isaa kanuma waliin laallu ta'a ammasitti nagaan naa turaan isiniin jedha mee ilaalla dhuma isaa maal akka fakkaatu.